tete kumte dubdante tullamte humni tete. Artistoonni buleeyyii fi dargaggoonni muraasa yoo yaame. Dubdante tullamte humni tete kumte dubdante tullamte humni tete. Kan akka Doktara Kabajaa Alii Birraa. Ali Shabbo Abubakar Musa Ismail Muhammad Shantam Shubbisa Ya bareda kabadu ya hiluti ya kanin jabo jaladu Mahamud Sheikh Mahamud Boke Abdullahi Ahmed Boru Muhammad Yusuf Hamido Yunus Abdullahi Yusuf Ismail Musa Halo Dawe Mahadi Japon Amar Yusuf Jodumatenyan eka wal jalanne gammachu male walitum fanne sirun wal dabun eka no lamne silaturanu wal baruban Afandi Siyo Falmata Rorro Asim Muhammad Mahadi Sheka Ibrahim Hajali Abdi Koppe Adam Musa Adam Harun Kadir Said Doktara Kabajaa Muhammad Koppe Almas Tafarra Muhammad Abate Hadis Abdullahi Kadir Martu Abdo Tabite Abdi Yusuf Elemo Ali Ziad Yonis Nuria Yusuf Abdul Salam Haji Ate Aniya Lencho Abdi Shukuri fi Artistoonni hedduun Oromiyaan bahaa guutuu Oromiyaatiif gumaache sochii afran qallootiif bu'uura kan ta'anii fi miira artistummaa afran qallootiin dhalatanii kan guddatan ta'uu isaanii yommuu ilaallu seenaan afran qalloo baay'ee miidhagaa fi bu'a qabeessummaa isaatiin olaanaa akka ta'e sirriitti hubanna. Kanaafuu har'a konsertii kanarratti artistootaa fi qabsaa'ota afran qalloo kanneen yeroo dheeraa booda gara biyyaatti galan wajjin taane sochiin afran qalloo yommuu kaaf artistoota keenya ifa aartii ta'anii nu boonsaniif kabajaa qabnu irra deebi'een ibsa. Carraa kanaan artistootaa fi maanguddoo qabsoo afran qalloo keessatti hojii boonsaa hojjechuu isaaniitiin diinota Oromootiin wareegaman kanneen akka Abubakar Muusaatiifis kabajaa fi jaalala qabnu ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa artistoonni buleeyyiin ofii baqanii ifa sabboonummaa nuuf qabsiisan jireenya isaanii hafe Oromiyaa walaba keessa gammachuun akka jiraatanii fi bu'aa qabsoo isaanii akka dhandhaman bilisummaa dhufe kana lafa qabsiisuufis gahee isaaniitiif akka gumaachan waamicha olaanaa dabarsa. Carraa kanaan artistoonni Oromoo hundi ogummaa keessanitti fayyadamtanii imalli jijjiiramaa qabsoo fi wareegama uummata keenyaatiin jalqabame karaa sirrii qabatee daran cimaa akka deemuu fi galma barbaadame irra akka ga'u gochuuf adda durummaan hojjechuu akka itti fuftan isin yaadachiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi aartii Oromoo dagaagsuuf artistoota waliin ta'ee kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan akka hojjetu irra deebi'een isin ibsa. Konsertii bohaarii gaarii akka isiniif ta'uun hawwaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Sagantaa gaarii isiniif haa ta'u.